Kufaatii siyaasa Jawaar. Waggoottan 5 keessatti dheebuu siyaasa isaa ba'achuu waan hin dandeenyeef ammas karaa biraan as bahee jira. Al tokko wayyaanee torban tokkoof naftanyaa bira darbees Shaabiyaa ta'uun kan isaa hin rakkisne daldala siyaasaati. Mootiin Girrisaa bilisoomneerra jedhee kan na gowwoomsee uummata jechuunis uummaticha qiiquun argameera. Addunyaanis Oromoonis siyaasi ammayyaas kan barbaadu nagaadha. Jawaar immoo qe'ee Oromootti nagaan bu'uu jalqabnaan dibbee hokkoraa biraa reebuu eegalee jira. Jawaarii fi fakkaattonni isaa bu'aa argachuuf nageenyi boora'uu keessaa waa argatu. Daandii nagaa filachuun boqonnaa uummata Oromoof galaa kan jiran waraana bilisummaa Oromoo danquuf tattaaffiinni gochaa jiru fudhatama kan qabus miti. Jawaar gaafa waa butatu Oromoon bilisoome jechuun mootummaatti siqe. Gaafa galiin isaa gadi bu'aa deemu qabsoon butame jechuun Oromoon kumatamaan akka bosona galuu godhe. Amma immoo gama sanaan dubbii harkaa fashalattee ijoolleen bosona jiran karaa nagaan galuu eegalaan siyaasa biizinesii kan biroo eegaluusaa argamee jira. Innis mootummaa qeequun kitaabni isaa xiyyeeffannoo argatee akka gurguramuu hojjechaa jira. Qeeqa Jawaar kaasuu fi bakki argama isaa wal madaaluu dhabee jira. Aangoon karaa qaxxaamuraa shiraan finxaalessitoota deeggaruu fi wacaan daandii cufuun argamuu hin jiru. Odeeffannoo birootiin miseensonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Birgeediin Odaa Kaarraa waltajjii har'a taa'een marii nagaan filannoo keenya jechuun xumuruu odeeffannoo nama nu ga'ee ni addeessa. Kun kan agarsiisu immoo erga marroon gara Ugaandaa baqatee booda murni isaanii marii taasisanii nagaan gara iddoo mootummaan qopheesseef itti deebi'uuf waliigaluurraa gahameera.